Raffiftee dhuftee jiru online. Heedete. Hai, silkiin si biratti bu'aasim. Haaloo. Salaamu alaikum soda. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa jirtanii nagaa. Alhamdulillah. Rafaa jirtanii. Dhiifama sila abbaan ilmoo ofillee jaarsatti hin himatu. Haaloo. Cal'ite soda. Soda. Dhiifama sila akka aadaatitti abbaan ilmoo ofii abbaa manaatitti hin himatu. Garuu kun waan zabanaa kana geemii zabanaa kana leenca wal qabsiisee waliin taphannee kaati manaa keenya mooyattee jiini ramadaanaa qumaariin haraama. Narraa qabadhu abbaa Sagaaraa uf sagalee ol kaasaa yoo ati didde. Ji'a ramadaanaa kana keessa duniyaa haraamaan barbaadu qumaariin taphatinii jedhin irraa ittiin yaa obboleessa kiyya mucattii dheeguma sii kennee amala jijjiiramte kun qumaarii ramadaana keessa haraama jennaan diddee leencana nyaatuuf akkatti lolaa jirti namooyatte girrisaan keessa jala galee taaptaabii fi maal na cinqanee akkanuma ta'a beellama gaafumaati tigirichaa wajjin iftaan taphattu yuumee akkasitti akka inni akka harkanii kanatti kuma jahatama naqa taqqaxxe maraa tigiricha si wajjin qabu na seeyani. Ummanni maraata sila giiftisii qopheesse haadha manaa keetti kenne. Akkasiin jiru. Ati silaa nyaatteen fudhatta. Ani hin fudhu haraama kumaariin. Jechuun amma soddaa waan si fakkaate beektaa? Aboo walii dubbachuu dhiisi bannaati itti himi itti barreessi naa caqeessi. Wallaa waan sagalee kee ol kaasee uummanni si dhagaa itti barreessi gubbarraan dhaqii dhiisi jedhi. Ilma waan irra walii galtan isintu beekaa isinummaan fidadhaaree. Yaaraa daalich jetta. Jaartii abbaman nama jaarsumman namarraa qabatanirraa qabadhu dadhabe ani intala duraanuu geennan sii kenne. Andaa ekolooban ga'e ekolooban maqaa itti baafate jettee. Nama kuma tokkoof dhibba afurtu taa'ee si hordofu jira. Kana jechuun balaa sitti buusuu deemna amma naa kan nufuututi. Abbaa ilma jettuun seenu jedheeti bara. Thank you sayyid geerrisa hunda jala. Abdii wallahi yoo biloogina isin bayi abdii muktaara jala shallicha. Tole bakka galatooma yaada keessaniif isinumatu natti ergeedha. Ay, onnati beeku qabdan abbaa ilma jettuun seenu jedheeti dhiifama. Seeni waan keeti har jaartiin teessan oorru keessan hin jenne sheekonni seeni. Dide bakka nagayaan bulaa eega sodaattan. Rakko wallaahi dhabe hin dide anchi. Haa akkamitti hin deebi koolgeettiin qaxaqaxamee moo rabbumaa keessa kiyyeessa beeksila. Wallaahi silaa dhiisi jee amma bakka amni kafanya amma naa kan na kottuti doktar. Mana cufi yoo barbaadde taphachuu dandeessa yoo barbaadde ani si sodaadhu har'a. Wallaahi. Garabbi. Ani amma taphannaan si mo'adhiiti faamiliin kiyya aaranii bakka dhufee si kenna malee nan dandeettu. Yalla mucaan namni si kan jiru dhufee cufi kottu ayyee teenyeen seenaa riikardii hundi keessan waraabbadha. Nashiidarra godhannaa qoy akka jiru. Tuuti maal zuhura nyaanne kaanes si kenna akka amma naa kan akka Joon Daani'eel san goona jechuudha Joon Daani'eel akka wayii Joon Daani'eel. Gizee leenca mana cufee namaa kanan eenyu yaadadhaa Joon Daani'eel hin yaadadha isa waliin akkas taphadha waan ta'eef. Deemi wajjin hidhami kaa qaallitti jira Joon Daani'eel minaa gabbaanyine. Kottu naa kennamu. Joon Daani'eel yoo yaadatte qaallitti keessatti deemte jechuun jaartii isaa tagaraa qabdullee gaafatuu dandeetta Habibti. Ana maalu? Okay doktar makiinaa diimtuudha bar leencaa miti amma makiinaa diimtuu naa kan tabar. Isaan qabuun beektu ati maa uummata irratti na sadheetta. Gizee mana cuftee keessa sii deebi'a hamma dalagattee hottu. Uummattiin beelaalaanis nama biratti hin baane hottu. Wallaahi makii fi madaan mogolee takka barti qabnaan.
وهكذا وعمل انت وريه دكتور سي والله خدين درسي في الناس دكتور قيا ميكا كان زين ديزو خوتنا خن بقى تقول أنا يوم أنا مو أتلقى جودا ذيكن كثره مي والله زي كثر ولا ما قبل أتغاد لو دلين جو قدام زي خنا جغاد مچيوتي تانتو ميرا كيسا غلبا فاميلي توكو ايه يو نمو أتلقى سيكنا يو ثيمو أفرا والقوسيس دورا غادو والله والله العظيم جيتي حركة القبي خادو دكتور والله العظيم اوكي كو دورا فاميلي مريضنا ما نتبريسا يو هنتو يتننتو ما جتن يو ثيمو يدي نو يونا موتي قالوا والله بالله لين قد اما ما نشوف يونا موت سيمو استيل كوما سدي يون سيمو يا كان اخني تو درا فيلي يتي يولي تافتاب يون غوتاني بار سيرا كون كيسان باركان كوي جيفترو تخيا ما جتن بريسا فاميلي أكاد غنو أفرا يو كثره غوتو ما كثره يو كان أفرا والقوسيسو ما جتاني سنيلا إثينو أجي مرأتا يرتيني اماني نو جا كتي لا اله نو جا سوداتني جرام من sodaatan ka'ee akkasimoo yu beekan garuu naman qabu hin sodaatina jedhe dhaggeeffadha hin suda dhaayee akkana goon makiinaa diimturra bakka leencatti qoonaa kanita yoo namoote leencatti qoonaa kanita dhufte yoo namoote no akkasii yoo namoote illee leencatti qoonaa kanita yoon simoo immoo leenca guddaanaa kanita dhufte amma advantage lama jiru abibti yoo simoo wal guba yoo simoo wal guba jira guys maal jettan leenca guddaa harkannu ni leenca guddaa yoo harkannu mana kana keessa yoo iyyoo maal isinii fakkaata bismillah jennee eegalu bakka humaa rakkoon hin jiru maal jettan naman qabu arsanaalillee deeme obboleettiiti yemmoota wallaahi naman qabu yaa rabbii nama tokko qabu wallaahi aboo leenca narra darban achii bar namni darbu tokko hin jiru wallaahi nasiibuma mokkoratu malee wallaahi namni hin jiru arsanaaluu deeme ibin ka kophaa ofiitiin itti kalakkalaa ture bismillah taafii godhaa rabbii jira guys taab godhan miilaanillee waan meeshaa qabdi gargaaruun beektaa rakkoon hin banne ililli kudha sadii faamilii oh my goodness hin banne garaan kiyyan tabbu akka tapha pireemiyer liigii al'aasitti ililli guutaa kaa terepel faamilii terepel wayinee kuma torba galan achii wayinee asii kuma torba galan guys leencanaa kana qurxume maan kuma torba galan guys please naman qabu Hannu thank you so much wal qarqara please wal qarqara kun sadee kun dhumnaan jechuudha namitti miira keessa galte sun please namitti terepel faamilii guys sadiin wal qarqara namitti achi miira keessa galte bakka na dhiisaan jirti Abdi thank you so much Wini mana keessa miigaa jira guys Ema de Arsenal ki ya sistema qabso wallalte mala Israel moda wallahi oso gilobi garbite ummi gatutu yechu ummi sadin ala turkuma jahada wala ida turay gilobi walla gilobi akitikarin beitu يلا فيتو ماكينة ديما دربوسان الناس كوتو ماكينة ديما دربيجي فيتو هاتي ماكينة درب ما نشوفي ما ندربي يلا بسرعة اوف نجيت نو جواته دس ميلو ابون ما فيني والله ثانك يو سو ماتش جايز شكرا انا وصل هانو اورو اني اورو اموكو هندي كيسن ناغلتوما ثانك يو سو ماتش فيجين في منكيس عارف الكوتنا والله
Yalla. Nuti amma istirateejii qabsoo wallaalle malee qabxiin keenya silaa jechuun qurxummii sadii qurxummii lama qurxummii sadii ta'a makiinan tokko silaa nuti kuma meeqan moona kudhan soddoma 59 moona sila 79 taatu reeyyu qurxummii xiyyeeffata amma achii bar xiyyaara darban xiyyaara shanii baay'is osoo dabili irratti ta'e hoo tirippii irratti osoo ta'e Amma haasawaa gootare kuma 49 taana tureeyyu wallaahi nummoo'e bar akka isaanitti. Ishi maal godhaa jirta duuba maal godhaa jirta doktor? Nama 1,300 jira as teessanii ilaaltan jechuudha. Silaa nama dhufee sirraa darbuun qabdu mana cufadhu hoggaa maal godhaa jirta? Aboon hafti ramadaana naan isin qabu keessa. Wallaahi siin dhiisu warabbal kaabaa siin dhiisu hayyaa. Akkana fiinee siin dhiisu naanuma reefuun tanallee mana na jalaa seenteettee na dhorkite hayyaa. Rabbi badii kee hunda si haadhisu hedda amree ta'uu Naadhiisiin goone gubaddaa dhiisitti gubaddaa barbaade. Naa kan wanti laga. Hai waan akkanaa dhagahuun barbaadu doktar sheemidha wallaahi namni maal nuti. Aboo rabbi badii keessii fi hordoftoota kee hunda badii keessa. Doktar naadhiisiin hin jee khalaas. Doktar. Nama aarsta wallaahi doktar dhiisi gaaboo. Firis deeggartoonni makiina irraa kan dhawaate kan qabu miskiina anti yaabuu nama haadha hin qabne rakkata. Humna keessanii ol xanxaraaratan reefu maalitti leenca xiqqoos nyaachuu kanaan bar mana na jalaa seene jettee nu achi barabbarte. Sila amma keessan nu fudhachuu deemte. Faamiliin makii dhiisi yaani kun miskiina ati yaabuu haadha hin qabu naa dhiisi. Makiti ya rabbi badii kee hunda dhiisu naa dhiisi. Kana ta'udha. Diini ramadaana yaa akijaa ramadaana jaa kayrii kana keessa kayrii dalagadhu naa dhiisi badiitti yaa ta'e hunda rabbi si haadhusiif ma faamilii kee hunda badii isin beeytanii ati beeytuuf hin beeyne illee rabbi si haadhu. Makiinaa hojii taphachuun. Aboo gurbaa makiinaa diimaa ol darbu sani hoo darbi jayini yookiin yoo qabanne eenyu maqaan Arsenaal irraa darbi reemaa kanni. Miskiina anti yaafuu naa dhiisi abbaa rabbi badiitti hunda si haadhisu. Siin dhiisu yoo sii dhiise rabbi nan dhiisu. Hai. Rabbi jedhi yoo jedhan bishaan hin dhaabataa bar mucattii maal taate? Aboo wallaahi rabbi naa laaffisu malee siin dhiisu yaa rabbii kiyyan dhiisuuf naa laaffiseeti wallaahi siin dhiisu. Siin dhiisu yaa doktar. Hai siin dhiisu wallaahi akkana fiinee utaallee moo hai kolgeettiin gubannee siin dhiisu. Hai do guys reefuun tan akka inni nu godhe argitanii haimoonni bar nuti irra deebisee bar. Asli Maki. Eenyu Salam siin alaikum. firummaa hin barbaadu baqqaan. Maal jettani? Ibsi isheetti bilbila himadhu. Hai dammoo kana maaltu si galcheessa? Kun waan biraas waan biraa. Ajaa'iba bar. Gaaffii abbamoon narraa qabate gara biyya hin hadhisi Maal jechuu? Maal jechuu? Hai haqa kiyya namni narraa fudhatee haqa kan kee namaa dhiisi. Waan akkanaan jiru waan na bira. Doktara naa kan aareetu hin jiraani. himadhu jedhaa jira wallahi himadhu. Naa dhiibtamoo itti dawwalatti himadhu. Dawwalii himadhu. Himadhu wallaahi himadhu siin dhiisu waani. Hai doktara maal jechuun namni kun lafee naa kan jira akkam jechuu akkana jechuun. Rafeestee dhuftee jiru wallahi. Heedete.